Ardhalleen jirraa borulleen jiran nu warra jiruuf yaamame lafa tanallee irratti ganna waaqni nu kenne hin jiraanna du'aan duuballee jiru bara baraatti nu eegata taanaafuu hin jirra hin jiraanna wanni diinni nuun jedhu soba nuti hin jirra hin jiraanna waaqan nu jiraachisa bakkuma jirtanutti biyya alaaf keessa teettanii warri yeroo tana na dhaga'u jirtan cufti nageenni gooftaa kenne Yesuus Kiristoos isiniif baay'atu mana keessan irratti nageenni isiniif haa farqatu jiruu teessan hojii teessan irratti nageenni isiniif farqatu ardhallee akkuma tanaan dura dubbii waaqaa barumsa waliin jalqabne turre ardhallee itti deebi'ee dubbuma sanii mata duree kwaa if laalla yookaan kwaa if qorqorra mata duree jettu irratti barumsa jalqabee ture ardhalla ammoo isuma deebi'ee ittuma deebinee waliin baranna wangeela Maatewos boqota saalamaa qajeeltuu 11 jecha jiru waliin dubbifanna achirraa jalqabnee waan turreefi jalqabnee kutaa qaraa laallee jirra ardhammoo kutaa itti aanu waliin laalla kanaafuu dubbii waaqaa waliin dubbifanna akkana jedha bakka kanatti kitaaba harkaa qabu kitaaba Oromiffaa Kaloqodaa Gujiitiin barreeffame harkaa qaba waliin dubbifanna mana seenanii mucaa haadha isaa maaramii waliin dhaggane gadi jedhanee isaaf sagadane achiin duuba subba ifii bananee warqii ixaanaaf qumbii isaaf kennane jedha bakka kanatti wani nuti dhagginu warri biyya fagoorraa warra urjii qorqoru jedha kitaaba warri urjii qorqoru tokko biyya fagoorraa dhaloota Yesuus dhage'anii barbaada dhufan dhaloota Yesuus dhage'anii dhufan yoo dhufanuu bakkalchaan qajeelfamanii dhufan bakkalcha laala akka ammaa kana bilbilli lafan jiru wanni karaa namatti akeeku karaa dheeraa deemanii iddoon namni information fudhatuuf hin jiru barasan bakkalchi ammoo isaan qajeelche bakkalchi laada afaan beeka yoo uumaa isaa dhufe uumaa nama akeeku uumama odon ta'in uumaa namatti akeekuu fi afaan beeka jechuudha Yesuus dhaloota isaa dhage'anii hayyuun Ayhudii eessa dhalate jedhan maan jechaan Yesuus yoo dhalatu inni nugusa yookaan hayyu mooticha dhalate jedhanii barbaada dhufan gaafa dhufan kana bakkalchi isaan qajeelchuu jiru kuni dura isaanii deemaa dhufee mana Yesuus keessa jiru irra dhaabbate eeganaa mana kana ol seenanii maaramii fi Yesuus waliin dhagganii jedha haadha isaa maaramii waliin dhagganii jedha daa'ima maaramiin bira jirtu dhaggan jedha kutaa qaraarratti wanni nuti laalle isii ardhaa jireenya keenya keessatti hujii teenya keessa mana keenya keessa Yesuusin dhagganii yookaan namni nu laalu nurratti Yesuusin dhaggaa kutaa jedhu laallee jirra bal'innaani nami alaa nu laalu wanni nurra mul'atu jireenya keenya irratti wanni nu calaqqisiinyu maan ka jedhu laallee jirra waliin barannee jirra ardhammoo wanni nuti laallu kutaa itti aanu wanni nuti laallu tajaajilli kenna yookaan faaruun tenna lallabi kenna raagi kenna eessa gula funduleera yookaan eessa duufeera ka jedhu waliin laalla mata dureen tiyyan dedhina ifi qorqorraa ko'a jetti ifi qorqoranna addee jiru akka jiru tajaajila kenna jireenya kenna ifi qorqoranna ko'a jetti mata dureen tiyya asirratti kutaan lammaffaa kunni nuti laallu ergaan wal qabateetuma deemaa ila nuti tajaajilli kenna faaruun tenna lallabi kenna raagummaan tenna eessa gula fundulteetti garam gula fundulte yookaan garam gula duuftee jirti eessa gulaa yaada jedhu waliin laala yoo akkana isiniin jedhu nu tajaajiltooti
Jaaltooti warra kolbaa dura deemu kan gumii dura deemu warri waaqii jecha waaqaa nama dubbatu warri raagummaa nama dubbatu warri faaruu nama faarsu yaada waaqaa fuunee warri dhaloota hinnu warri dhaloota dubbannu kuni lallabi kennaa eessa gula duufeera yoo jedhu isi gara waan lafaa duufe moo gara gubbaa duufeera gadi duufeera moo gubbaa ol duufeera lallabi kenna gubbaa nama mul'isa moo lafa nama mul'isa raagummaan ta'e isi waan lafaarratti hundaa'ee yookaan yayyaba waan lafaa tolfate xiyyeeffannaa waan lafaa tolfate raagummaan ta'e yookaan lallabi kenna xiyyeeffannaa waan lafaa tolfateera moo waan gubbaati waan bara baraati moo waa haga yeroo nu mul'isu jira yookaan dhaloota mul'isu jira. Lallaba kenna keessatti dhalooti maan dhagga yoo an lallabu dhalooti gubbaan dhagga yoo an lallabu dhalooti mana oliin dharra'a yoo an faarsu dhalooti waan gubbaa herrega moo lafuma tana wama lafa tana waan badu waan taru waan dulloommatu wama kanarratti xiyyeeffannaan tajaajila kenna as gula deebi'ee jiraatu ardha barri nuti keessa jirru baranamii waan mootummaa waaqaa lakkisee mana jaarattaa makinaa bitattaa hin taakkitaa biyya alaa deentaa jedhee raagi kennaaf lallabi kenna faaruun tennaa wanni isii irra martu iddoo aduun xiyyeeffannaa isii waan kan xiyyeeffannaa isii waan lafaati lallabi kenna xiyyeeffannaa waan lafaati raagi kenna xiyyeeffannaa waan lafaati makina mana dansa fooqee gurguddoo dansa nami hojii hojjetu kamiyyuu ni horata warri Kiristoos hin beekne horatu jira nami daldale kamiyyuu nami jabaate hojii hojjete cufte waan argatu nu ammoo isa kana raagummaa yoo isa kana callaarratti xiyyeeffannaa deebinye waaqni namaan kennu jechuu kiyyaamut arraaga nama mormuu wanti raagi waaqarraa dhufe kamiyyuu hin mormuwan garuu yoraagi waan gubbaa nama dhosse waan lafaa callaarratti fuula xiyyeeffannaa namaa deebisu teete inni su akka dubbii waaqaatti dogongora akka ta'e dubbatuuf nami aduma waan lafaa kana reebu ado sarreebu ado kana qabaa fiigu dhalooti yoo dhufu wanni inni herregaa wanni yaadaa inni dhufu waan mana kiyyaa dubbata waan mana horadhu waan makinaa bitadhu waan daldala kiyyaa naa dubbata jedhaa dhufan malee waan gubbaa waan jireenya bara baraa dhagi'aadhaan dhufan Iyesus ka itti dhugeeffanneef jireenya bara baraa argachuuf malee lafa tanarratti badhaadhinna lafa tanarratti moti kana karuma irra nu fida kulle dansa ammoo ila galmi kenna kanaa moti galmi kenna kanaa moti galmi nu Iyesus dhugeeffanne gula deemnuuf isa kanaa moti nuti Iyesus wanni gula deemnuufi jireenya bara baraa ka du'aan duuba argachuuf deemna wanni Yesus gubbaa dhufe fannoorratti lubbuu ifi dabarsenu kenneefi makinaaf mana nu bitannu kolkollee yookaan waan huuran walti guurru kanaa moti ku huuraabe waan galaba ingubata himbata hindulloommata hindhumata waa yerooti isa yeroo kanaaf himot kan lubbuu fi wareege anaasiif jedhee yoo lubbuu fi wareegu isa kanaaf himoti ka inni lubbuu fi wareegee fi jireenya bara baraa ka gubbaa ka ganaa nu eegatu ka itti galiisa nu yaan abdiin kiristaanaa yookaan abdiin nama dhugeeffate tokko jabeenni isaa wanni inni eegu tokko isa gubbaa san yoo isa san dedhe dhugeeffannaan tennaa adde egorteetti karaan jirtu kanaaf tajaajiltoota arqa dhaloota eessa oofu jira nama eebbifameen ganaa eebbifanta jenneeni ado eebba eegatu lafarraa du'e tara eebba harkaa qabu gateechu nami eegi guyyaa Kiristoosin dhugeeffate nami ka eebbifamu nami gaafa inni eebbifame
Nami Kiristoos Yesuus dhugeeffate cutti isaa eebbifamee jira. Eebbi alaa isa hafe hin jiru. Birriif warqeewwan karaa irra si fidu guutuu dhidhattu dhimma isiiti. Warri Kiristoos dhugeeffate guyyaa inni eebbifu guyyaa harka kaasee Yesuus du'a kaasaatti dhugeeffate. Guyyaa saniin jalqabee eebbifamee jira nama kun. Nami Kiristoos dhugeeffate eebbifamee jira. Eebbi alaa inni eegatu hin jiru dhibiin. Kiristoos inni paakajii eebbaati. Guutuu halafa tanaati gubba'alle. Kiristoos eegii argate eebba guutuu argateera nami kun. Garaa eebbinni alaa eegatu hin jiru. Mana karaa irra nu fida. Wama kamiyyuu makinaa haa ta'u, daldala dansaa haa ta'u, jireenya kamiyyuu karaa irra nu fida. Waan karaa irra nu fiduuf jenne eebba Kiristoos keessatti arganne. Eebba du'aa ka'aa Kiristoositiin arganne gatuu hin qabnu. Warri dhugeeffattoota yeroontu yeroo if ilaalu. Eebba Kiristoosii argatte harkaa qabda. Abdii Kiristoosiin argatte harkaa qabda. Abdiin dhuma ila abdiin ati Kiristoosiin argatte deebii isaa eegata Kiristaan. Nami Yesuus dhugeeffate tokko abdiin guddoo isaa kennante. Jireenya bara baraatti galuuf dhufa Yesuus eegata. Yookaan guyyaa lafa tanarraa deemu eegata abdiin. Sababa nuti sababa tajaajiltooti raagummaan tenne waan lafa tana callaarratti heeteen. Sababa tajaajiltooti faaruuf lallabi kenna waan lafa tana callaarratti deebi'ee fi dhalooti har'a du'an fedhu. Duuti dansaa jechuu kiyyaa muti. Yeroo malee du'in malee yoo guyyaan sigee du'i mootummaa bara baraa galuu jirta malee sii du'aa moti. Ati hin raftee jedha kitaaba qulqulluu yoo dubbatu. Warri nami Kiristoos dhugeeffate hin rafee jedha. Guyyaa isaa yoo ga'e du'a guyyaa ala waaqa nutti hin dhiisin. Du'a ammoo guyyaan ga'ee inni deemu isii san gammadaan eegatuu qaba Kiristaan. Dhufa Kiristoosii gammadaa eegatuu qaba nami dhugeeffatu. Sababa lallabaa fi faaruun raagummaan tennaa waan lafa tanaa callaa deebitee fi har'a dhalooti dhufa Yesuus hin fedhe. Yesuus dhufaa reedhani anganaa fuudhaa. Anganaa sargii qabaa. Anganaa ilmee dhalaa. Anganaa daldala mana jaaradhaa. Waaqi kanaan jedhe mana jaarattanaan jedheera. Haga mana san jaaradhu Yesuus hin dhufuudha. Manni inni dubbatu be mana lafa tanaati. Hin gowwoomin mana gubbaa qaddaa be'ati. Mana harki namaa hin jaarinitti gubbaa si eegata. Yesuus hin dafii ko jedhu malte sila. Dhalooti wanni kun yoon galiniif yoo dhossaan tun hin diigaminiif dhufa Yesuus jibba balaaleffate. Adosaati Yesuus nuun dhufu. Kakuu inni herregatu. Kakuu inni qabatee ta'u ta makinaati. Kakuu inni qabatee ta'u ta manaati. Kakuu inni qabatee ta'u ta fuudhaa ta ilmeeti. Kakuu jadduu jir isii tanaamoti. Tanaamoti tana karaa raagummaa karaatti irra si fide malee. Kakuun waaqa sii gale. Kakuun kitaaba wayyichi sitti hime. Yesuus deebi'ee dhufa. Yoo Yesuus dhufe ati jireenya bara baraatti galteen dhaalta. Gargala lafa tanaa deeta. Lafa hiyyuun beeltiin jirre galta. Lafa duutiin jirre galta. Lafa dhukkubin jirre galta. Lafa rakkinnin jirre galtaa siin jedheera. Kakuu ati eegattu isiisan ta'uu qaba. Kakuun nami dhugeeffate eegatu isa ta'uu qaba. Nami Kiristoos bula deemu tokko kakuu inni eegatu male. Ka inni kurfeeffate ila halkanii guyyaa dheebuu eegatu male isa san. Isa san yoom gala lafa tiyyatti jedhe. Foolee olii fuudhu male suufu male ila yoom dhufa Yesuus. Yoom ture Yesuus. Dhufee hoo maaranaataa jedhu male Kiristaan. Yesuus dhufa sa ariif akanni arifatu fedhuu male. Kakuun ila waan lafa tanaa kakuuette eegatin karaa irra si fida. Yoo hojjatte numatti baata. Yoo hojjatte akkuma warra dhibii horatta. Kak ila ati warra waaqan beenne irra adda ka ati qabdu. Kakuu adda. Kakuu ijoon kakuun jajjaddu ati qabdu ka ati eegattu. Dhufa Yesuus Kiristoositi. Dhufa Yesuus Kiristoosi eegadhu jabeessi. Deemmaa teet eegadhu jabeessi. Kakuun waaqa sii gale isiisan.
kakuu waaqa sii gale isiisan eebba dhibii eegatin nama Kiristoosin dhugeeffatte dhage an dhugaa adii sittima eebba dhibii alaa eegati ati eebbifamteetta ati guyyaa ati eebbifamte guyyaa Yesuus Kiristoosin dhugeeffatte guyyaa saniin jalqabdee ati eebbifamteetta eebba dhibii alaa eegatin kuwaan karaa irra si fidu Yesuus Kiristoosin Ungela Matos kana boqota jaarratti waa inni jedhe isin jedhe waa uffatta waan nyaattanuuf waan bormaanti hin dhiphatinaa jedhe bariif jireenya bariitiif hin dhiphatinaa jedhe simbirree laala hin qottu hin boccu abbaan keessan ka gubbaa ammoo isii sooraa'e tanaafuu waa inni jedhe isin dursa'aati mootummaa waaqaatiif qulqullummaa barbaada tooncuutti itti ede'anti jedhe ati waa itti ede'amu gula deemu jirta wanni ati kakuu jette eegattu sun waa itti ede'amu angafa waan sanitti jira angafi waan sanii mootummaa waaqaati jireenya gubba'aati jireenya Kiristoosii ati argatte eebba Kiristoosii ati argatte abdii Kiristoosiin ati argatte abdii Yesuusin argatte san lafan buusin fuudh addee buuche fuudh kolkollee lafatan walti qabiisaaf hin dhiphatin guutuu dhaddulle jiruu bara baraa mana harki namaan jaarin ka ila Yesuus fannoorraa du'a sa'aatiin si eegatu qadda ati marroo itti dhugeeffatte callaaf tola ka argatte tola jireenya bara baraa argachuu caalaa eebbi dhibiin kamit jira si ooli jalaa miliquu caalaa eebbi dhibiin kamit jira ati namii jireenya bara baraa argatteetta jedhanii iyyee arrifatini maqaa si yaamaniif silkii si himaniif silkii teeti haga si himaniif arrifattee si qabanii dadhaban makinaa bitatta siin jedhaniif arrifattee si dadhaban sila yeroo ati arrifattee si dadhaban yeroon qabanii si dadhabuu malan yeroo ati qiliixante gammaddee ifi jibbaattu jireenya bara baraa argatteetta tola bara bara ila tola jireenya bara bara argatteetta gaafa siin jedhan ati toluma araarama cubbuu argatte gaafa siin jedhan guyyaa ati iyyitee si qabanii dadhaban guyyaa san gammachuun guutuun isiisan sitti hima guyyaa ati eebbifamte guyyaa Yesuus si dhugeeffatte eebba dhibii alaa eegatin gurra dhaadde dursi ati mootummaa waaqaatiif qulqullummaa barbaadi jechee jedhamee jira boqadhu waaqa kanarratti isarratti if gati amma laal barcumaa irra teetteettu sanii dedhanaan citaatteef shakteetta mee amma algaa irra citte soofaa irra teetteettu san kunoo naan citee gadi seena lafa tana gadi citaatteetta siin akka siin hin cinne beekaatuma irra teette waan harki namaa hojii yoo hagana amante waaqa abbaa lafaaf gubbaa uume isa amaniiti jireenya kee isarratti ifiggaati boqadhu isaan boqadhu fedhi isaan forfadhu yoo guutteef yoo dhidhatte lakkisi talafa tanaa yoomiyyuu dhir'u yoomiyyuu guuttee hin beektu warra isii ari'ulla adu akkana isii ari'anuu barii irraa deeman hin guutadhadhanii adoreebanuu biraa deeman dhossaan sii diidotteetti ati eebbifamtee jirta har'a lallabi kennaa isa gubbaa ta'uu qaba jireenya kana ta'uu jireenya Kiristoosii argatan kana dhaloota akka inni hin garganne dhaloota akka inni lafa buusee biraan deenne dhaloota akka inni hin salphinye jireenya kana dhaloota himuu malle dhugaa tana diidessuu malle dhalootatti tajaajiltooti laala tajaajila keessan laala raagummaa teessan laala lallaba kee mee laalla koo ifi deebinee if laalla koo ifi laalla koo if laalla if qorqoranna koo lallaba kee nama ta dura isaa qorqoran faaruu teena qorqoran eessarratti si xiyyeeffannaa laal sababa faaruun teena lafa tanarra calla lallabi kenna raagummaan teena waan lafa tanaa calla maroonni calaqqisiisuu fi kolbaan yookaan gumiin dhalooti
jaalala waan lafaatiin machaa'eera. Mana waaqaa keessa ta'e jaalala waan lafaatiin machaa'e dhalooti amma. Waa horatu machaa'e, waan ila waan horatu qabeenyaan machaa'e, barumsaan machaa'e, beekumsaan laal wanni kun cottu walti qabantee dabarteedha kitaaba qulqulluu. Hin tarti. Ati waliin hin tartu Yesuus eegi dhugeeffatti bira hafi. Bira hafi. Bira hafi. Ergaan sii qabu sii tana. Ati eebbifamtee ta'ee eebba dhibiin barbaadi. Waan karaa irra si fiduuf jettee jireenya kee dhiphise. Waan karaa irra si fidu guutu dhabu isa hin biraateef dhiisitti. Itti lakkisi. Waaqarra boqadhu. Jireenyi kee waaqarra taa'ititu. Jireenyi kee waaqarratti if gadi dhiisi. Yoo waaqarra if gadi dhiiche waan lafaa gula hin roraatu. Olii gadi haafantu. Kanallee salla qabiisa adoo haafantu barri sirraa dhumati. Bara dhumate keessa jirra. Tanaafuu if ilaalla koo deebinee if ilaallu. Dhaloota tajaajiluu jiru, dhaloota dura deemuu jiru laallu. Dhaloota eessa funduleera. Mataa deeffatee be waaqarra gubbaarra mataa deeffate. Gara waan lafaa fundule dhalooti. Gara waan lafaa duufee jira. Akka muka jigiisaa deebi'ee duufee jira gara waan lafaa. Jaalala lafaatiin onneen teenna hodhantee jira. Waaqan maxxanaa itti malee dubbiin waaqaa lafatti maxxanaan jettu. Har'a nuti gubbaa waan gubbaa herreguu caalaa talafaa herrenna. Waaqan maxxanuu caalaa waan lafaan maxxannee jirra adoon beekin. Waan lafaa jaalattu lafaaf waan lafaan jaalatinaa jedha gooftaan. Ta nyaattee dhuddu waan haga lafa tanarra ati jirtu jiraattuuni waaqinuu sii qopheessu sun rakkoo hin qabu. Akkuma eenyu tarkaa miila qaddaa hojjetta dhiban qabdu sun. Ammoo karra lafatti huladha jettee. Ila ilmeetiyyaa akaakotatiyyaa qopheessa jettee adofiiddu barri sirraan dhumati. Adofiiddu yeroon sirraan tari. Deebi if laallaa koo gara Kiristoos fuula deeffadhu. Gubbaadharraa mana gubbaadharraa talafa tanaa yoo feete mana kiraayii keessa jiraadhu. Yoo feete mana namaa keessa jiraadhu. Mana hin jaaratin jechuu kiyyaa mutu. Mana jaaradhu hojjedhu eebbifame rakkoon qabu. Yoo ati hojjette waaqa si eebbisa. Garuu mana dhabee jettee hin gaddin. Mana dhibii gubbaa si eegata. Adoo mana hin jaaratin du'aa jettee hin gaddin. Ka dhibii si eegata jaarame. Ka dhibii si eegata. Jireenyi kenna, lallabi kenna. Wanni nuti dharraanu eessa gula fundulteen. Waan gubbaan yaadannaa. Kadhaa teenna keessa wanni gubbaan jirti. Yoon dhutta Yesus jennee beennaa meeyaa kadhaa teenna keessa. Gooftaa yoon dhuttaa jennee mana keenyatti kadhannaa. Jireenya dhufa isaatii malee jiraachuu jirra. Jireenya dhufa isaatii malee jiraachuu jirra. Araara gallee jireenya keenya kurfeessuu qabna. Barri bara muummeeti. Bara muummee kana keessatti jireenyi keenya kurfaa'uu qaba. Gooftaa koo jennee jireenya isa yaamu, jireenya isa affeeru jiraachuu qabna. Kanaafuu koo if ilaalla. Tun waan taru waan badu. Waan lafaa waan taruuf waan badu jettee dhufa Yesuus hin jibbin. Eegatuu hin dadhabin. Mitikaan keetiin laafin. Mittaan kee jabaatu. Koo medeebinee if ilaalla. Lallaba keenya faaruu teenna. Jireenya keenya qorqorannaa koo. Kanaaf yeroo tanaa warri yeroo tanaa na dhaga'u jirtanuu waaqa waliin kadhanna. Ergaa tanaan fin'ee yeroo biraa itti deebi'a. Waaqa waliin kadhanna mee hagamma dhageenye kanatti. Ati nami eebbifame ka eebba alaa eegatu jirtu. Jireenyi kee addee wal murte. Jireenyi kee wal muree jira dubbii waaqaatiin. Deebinee gara dubbii waaqaa deebina koo. Gara dhugaa qulqullittii tana deebine dhaloota as deebine. Dhaloota akkanni waan gubbaa herregu. Dhaloota akkanni jireenya bara baraasaa yaadatu qaabatu. Badhaadhinni argate isa akkanni hin ganne akka salphisee laal. Waan lafa tanaa jabeessite waan gubbaa yoo salphichee laaltee jiraate dogongorteetta.
dhumi kee jireenyi keetii buufata jireenya keetii balleessite jechuudha. Tanaafuu komee deebinee laalla. Ka irra jabeessineerra. Tamii irra yeroo kennineerra. Yerummaan teenna tawaaq lafa tanarra nuu kenne iyyuu talafaati yeroo baay'ee kennine moo ta gubbaati. Komee if laalla. Tanaafuu waan lafa tanaa jaalatiisarra qalbii teenna deebinye jireenya keenya gubbaa dharraana. Aduu as jirru gubbaa dharraana kwa. Jireenya gubbaa malee jiraannaa kwa. Kwa araara gallee waa kadhannee if kurfeessina. Iyesus dhufaara. Kunoo balbalarra jira. Kunoo dhumatee beesis inni hime cutti. Hin gowwoomin, ifitti hin laafin, kaay araara gal. Kaay if kurfeessi. Kaay mana kee kurfeessi. Qorqoradhume if qorqore. Waan jireenya keenya marse waan nu togisu kalafa kanaa cufaa ifirraa gargannee kwaame waan gubbaa yaadanna. Kwaame jireenya gubbaa isaa hirrinna. Jireenya gubbaa saniin gammanna. Yeroo tanaa waaqa waliin kadhanna. Warri yeroo tana dubbitan dhageettanu waaqa waliin kadhanna. Waaqa abbaa kiyyaa yeroo tanas galateeffadha galatisiif haa ta'u. Waan gubbaa akka nu yaadannu qalbii teenya gubbaan nu deebise. Hafuura qulqulluu nu qarqaara. Nu ifiin dandeenyu ati danda'an nu qarqaara. Hafuura qulqulluu dubbii tana akka nuti waaqa dhageenne callaan lakkinya gara jireenya keenya gubbaa jiruu bara baraa ka du'a ilma keetiiti argan ka ilmi kee dhufee lubbuutti jibbaate san isa san qaabachuu yaadachuu akka dandeenyu dhossaa achi keessa jirtu nu diigi. Abboo jaalala fannoo teetiitiin nu macheessi. Jaalala waan lafaa nurraa kaasi. Qalbiin teenya lafaa hodhamtee jirti. Abbaa maqaa Iyesuustiin qalbii teenya lafarraa nu kaasi. Qalbii teenya gara jireenya gubbaa nu deebisi. Jireenya bara baraatti nu deebisi. Gara jiruu gubbaa san nu deebisi. Jaalala fannoo teetiitiin nu macheessi. Hafuura qulqulluu jaalala keetiin nu macheessi. Gubbaa yaadatiisaan nu macheessi. Kolkollee lafaa tana walitti guurisaan nuti yeroo teenya gubin. Yeroon teenya guutuu waan kanarraan ta'in. Ganna keenya guutuu tana callaarra nu rukkisin. Yeroo teenya guutuu waan kana callaarra fuula nu deeffatin. Abba ka gubbaa san yaadatu akka dandeenyu nu qarqaara. Biyya keessa ala ta'anii warra dhage'an cufaati qarqaara. Abbaan nu tajaajiltoota qarqaara. Gumiisi waaqeffattu qarqaara. Dhaloota kana qarqaara. Nu milisi. Mee gara yaada gubbaa gara waan keetii nu deebisi. Gara dhossaa dubbii tanaa nu diigi. Ulfinnaaf guddinni sii ta'u. Warri rakkoo garagaraa keessa jiru hiikamanuuti. Dhiboo garagaraa warri qabu haa hiikamu. Dhukkuba cubbuuti warri rakkatu waaqa maqaa Iyesuusti ati bilisa baasi. Dhiiga ilma keetiitiin haa dhiqatan. Yeroo araaraa isaanii kenni. Dukkana keessa warra jiru ati yaami. Warra jige ati kaasu. Warra dadhabee jiru ati kaasu. Abbaa kiyya hidhaana keessa warra jiru ati hiiki. Atu isaan qarqaara. Jireenya hidhame. Jireenya waaqa gubbaa dhaguu dadhabe. Jireenya jiruu bara baraa dhaguu dadhabe. Talafa tana hidhame. Ati hiiki. Jaalala lafa tanarraa nu hiiki. Goofta lafa tana maxxannee jirra. Jaalala isiirraa nu hiiki. Jaalala waan lafaarraa nu hiiki. Abbaa ilateenya gubbaan nu deebisi. Ilateenya jiruu bara baraatti nu deebisi. Ilateenya dhufate eegatiisan nu deebisi. Ila hafuuraata keessaa nu badi. Fudhatama qullootaati nu gumeessi. Nu keessaa hafin yoo qulqullooti guuratantu nu keessaa hafin. Abbaa qulqullooti yoo guuratantu nu keessaa hafin. Gurra hafuuraa nu badi. Ila hafuuraa nu badi. Fudhatama qulqullootaati nama gumee nu tolcha. Akka ifi kurfeessinu jireenya keenya qarqaara. Nuuf araaram. Nuuf araaram. Yeroo tan nu dhageetteetta ulfa eebbifam. Maqaa gooftaa Iyesuustiin. Ameen. Bakkuma jirtanutti warri ergaa tana dhageettanu waaqa isin eebbisu. Yeroo biraa yoo waaqna qarqaara deebi'ee itti fufa. Sheer tolchuu hin dagatina. Warra dhibiin ga'uu hin dagatina. Waaqayyoon bara baraa isinaa eebbisu. Manni keessan ka eebbaa ta'u. Ilti teessa haa hafuuraa isiniif banante gubbaa isin taabanantu. Gubbaa isin dhaggitu ilti teessan taafuura. Eebba Kiristoos keessatti argattan ilti hafuuraa isin banante isin taa mul'atu. Waaqi isin eebbisu eebbifama.